Yooyyaa jenneerra. Irra jirtu hordoftoota chaanalii kana har'a nuclear magnetic resonance or NMR spectroscopy topic jedhurraa dubbanna. Topikiin kuni most dominantly kan fayyadu barattoota chemistry, especially organic chemistry, analytical chemistry warroota barataniif fi warroota pharmacy barataniif jechuudha. Kanaaf barattoonni pharmacy, barattoonni chemistry, especially organic chemistry, medicinal chemistry, analytical chemistry baratan topiikii kana sirriitti beeku jechuudha. Maaliif this nuclear magnetic resonance spectroscopy is very crucial for structural elucidation of a compound. Yes, qorichi tokko erga argamee booda qorichi suni structurein isaa beekamuu qaba jechuudha. Maaliif structurein isaa erga beekamee booda wantoota hedduu yookaan paarameetiroota hedduu structure irratti hundaa'uudhaan murteessuun waan danda'amuuf, especially warri medicinal chemistry baratan yookaan barattoonni pharmacy sirriitti beektu jechuudha structural activity relationship. Kanaaf qorichi tokko structural activity relationship isaa beekuudhaaf yookaan immoo pharmacophore drug discovery gaafa jettan structure especially atom connectivity isaanii beekuu qabdu jechuudha. Therefore isa sana beekuudhaaf immoo waa'ee NMR beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf har'a waa'ee NMR laallachuudha. So when we come to introduction to NMR spectroscopy, this NMR spectroscopy is a powerful analytical technique used to characterize organic molecule by identifying the types of nucleus, especially hydrogen and carbon nucleus, and their number in the molecules. So kana jechuun NMR atomii tokko yookaan molekulii tokko keessatti hamma kaarbanii fi hamma hydrogenii beekuu qofa osoo hin taane hydrogenii fi kaarbanii yookaan kaarbaniin tokko kaarbanii biraa wajjin bifa kamiin connect yookaan immoo bifa kamiin wal qabate kan jedhuuf saayinsii barbaachisudha jechuudha. This spectroscopic technique that gives us information about the number and the types of atoms in hydrogen using proton NMR spectroscopy and carbon using especially carbon-13 NMR spectroscopy, phosphorus using phosphorus NMR spectroscopy, silicon using silicon, especially silicon-29 NMR spectroscopy, fluorine, and different elements are there. So the most important types of NMR we use for identifying the types of proton nucleus as well as carbon nucleus is proton using proton NMR and the carbon-13 using carbon-13 NMR. So NMR faayidaan isaa inni guddaan hamma kaarbanii fi hamma hydrogenii kompoondii tokko keessa jiru beekuu fi akkasumas hydrogeniin kaarbanii wajjin fi kaarbaniin tokko kaarbanii biraa wajjin bifa kamiin orient akka ta'u kan nu akeeku yoo ta'u, kanaaf hydrogenii fi kaarban fayyadamuudhaan kaarban NMR jennaan especially kaarbaniin isotopii hedduu qaba jenneerraa kaarban 12, kaarban 13 fi kaarban 14 isaan keessa garuu nuti kaarban 13 fayyadamuudhaan carbon-13 NMR jechuun hamma kaarbanii kompoondii tokko keessa jiru beekuun ni danda'ama jechuudha. Kana qofa osoo hin taane fosforasii fayyadamuudhaan fosforas NMR jechuu dandeenya, siilkanii fayyadamuudhaaf siilkan NMR jechuu dandeenya. Garuu NMR beekamaan carbon-13 NMR and hydrogen 1 NMR or hydrogen using NMR. The other name of this hydrogen NMR is known as proton NMR. So this principle we have using what this NMR for knowing the orientation of hydrogen in carbon. So what is the basic principle behind NMR? Marre NMR fayyadamuudhaaf basic principle isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maayinni basic principle of NMR jechuun maayinni laata. So any atomic nucleus that has odd mass or odd atomic number or both odd has spin and nuclear magnetic moments
and the allowed nuclear spin state are determined by spin quantum number I of the nucleus, and the nucleus with spin quantum number I have 2I plus 1 spin state. Therefore, IR yeroo barannu the compound is said to be IR active if and only if that compound have a dipole moment generator. Compound in dipole moment qaba taana IR active jennaan, dipole moment hin qabu taanaan immoo IR inactive jennaan. Kanaaf this basic principle of NMR mining compoundonni tokko NMR dhaan characterized ta'uudhaaf spin state qabaachuu qabu. Spin state qabaachuudhaaf immoo atomic numberiin isaanii or ta'uu qaba yookaan immoo mass numberiin isaa or ta'uu qaba yookiin immoo atomic numberiinis mass numberiinis or ta'uu qaba jechuudha. If atomic number is even and the mass number is also even, that compound have no spin state. Kanaaf even ta'e taanaan spin state hin qabu. Odd yookaan immoo odd even ta'e taanaan spin state ni qaba. Kanaaf compoundin tokko spin state yookaan spin quantum number I qaba jechuun spin state 2I plus 1 qaba jechuudha. So if I is 1, there are two allowed spin state, maybe upward or downward spin state relative to the magnetic field jechuudha. Kanaaf magnetic field keessatti spin state upward yookaan immoo downward qabaachuu danda'u jechuudha yeroo I value isaanii haafii ta'e. Therefore, the source of energy in electromagnetic radiation is radio wave, which have a long wavelength and thus low energy as well as frequency. We say that source of radiation or electromagnetic radiation is known as Gas-to-Thermal in short. Gamma ray, X-ray, UV ray, visible ray, infrared, and microwave as well as radio frequency or radio wave. Therefore, among this one, this radio wave have longest wavelengths but low energy and low frequency. But this one can act as a source of radiation in electromagnetic radiation, especially for NMR. So, NMR in source of radiation in fayyadamu radio wave. Radio wave immoo wavelength guddaa qaba, frequency fi energy xiqqaa qaba jechuudha. Therefore, electromagnetic radiation nuti NMR characterize gochuuf fayyadamnu kan wavelength guddaa qabu garuu kan frequency fi energy isaa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. So when the low energy radiation interacts with the molecule, they can change the nuclear spin states of some element including hydrogen and carbon NMR. So when this low energy radio wave yookaan immoo energy xiqqaa qabaatus wave radio wave kun sample keenya yookaan molecule keenya wajjin interact gaafa godhu spin state of an element can be changed yookaan immoo ni jijjiirama jechuudha. So when a charged particle such as proton spin on its axis, it creates a magnetic field, and thus the nucleus can be considered to be a teeny very magnetic field. So here in the nucleus there is a teeny magnetic field, and that charged particle can create what a spin state around that magnetic field. So this smaller or a teeny bar magnet are randomly oriented in space. However, the presence of the magnetic field can be oriented either against or toward this magnetic field. Kanaaf magnetic field in jiraate taanaan orientation isaanii yookaan toward the magnetic field ta'a yookaan immoo away from that magnetic field ta'a. Magnetic field hin jiru taanaan garuu random orientation qabu jechuudha elementoonni. So molecule are oriented with the applied field because of this arrangement is very low energy. Amma radio frequency low energy qaba jenneerra. Kanaaf orientation keenya if it is against or within the magnetic field kan ta'u ta'e that's orientation have what low energy jechuu dandeenya. So spin quantum state calculate gochuu dandeenya. Akkuma reefu dubbanne spin quantum state kana calculate gochuudhaaf jalqaba elementiin keenya odd atomic number or odd mass number qabaachuu yookiin immoo both odd atomic number and odd mass number qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf hydrogen 1 fudhatan this odd what here hydrogen 2 fudhatan atomic mass is even but atomic number is odd. Carbon kana fudhatan carbon 12 mass number is 12 but atomic number is 6 but both are what even. Therefore even ta'e taanaan akkuma argitan kana spin state isaa maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaaf
spin state qabaachuudhaaf elementiin tokko maal ta'uu qaba? Odd atomic number yookiin immoo odd mass number yookiin immoo both odd atomic number and odd mass number qabaachuun dirqama jechuudha. So this one is the orientation. If magnetic field hinjiru tanan, the orientation of the spanning motion or the spanning created around is oriented randomly around the nucleus, randomly oriented. If there is a magnetic field, as you see, some are toward the magnetic field, but some are against the magnetic field can be oriented. So this orientation can be depend on the magnetic field, the presence of magnetic field as well as absence of magnetic field. Now, magnetic field jiraate taanaan orientation inni isaanii akkuma argitan kan yookaan kallattii magnetic field sanaan ta'uu danda'a yookiin immoo faallaa magnetic field sanaan ta'uu danda'a. Magnetic field hin jiru taanaan garuu orientation inni isaanii yeroo baay'ee random orientation ta'a jechuudha. So in absence of applied magnetic field, all the spin state of the given nucleus are of equivalent energy or degenerate, and in a collection of atoms, all the spin states should be almost equally populated with some number of atoms having each of the allowed spin states. So in the magnetic field, there are now two energy states for the proton are there. One is a lower energy state with the nucleus aligned in the same direction as P naught. The other is a higher energy state when the nucleus is aligned with against the magnetic field. Second rolaltan, Shinkuni, kallattii magnetic field dhaan orient taate kallattii wal fakkaatu jechuudha. Yeroo kallattii wal fakkaatutiin orient ta'u, yeroo kallattii wal fakkaatutiin orient ta'u, magnetic field isaa maal ta'a jechuudha? Higher ta'a jechuudha. So higher energy state qaba jechuudha. Lower energy state qaba yeroo kallattii tokkoon yoo orient ta'e yookaan isheen kun fakkeenyaaf magnetic field kana wajjin kallattii tokkoon orient taate waan ta'eef higher energy state qabdi. Bifa kanaan kan ta'u taanaan against kan ta'u taanaan garuu lower energy state qaba jechuudha. So orientation kun maaloo akeeka yeroo magnetic field wajjin gara tokkoon orient ta'an energy xiqqaa qabaatu jechuudha. Orientation isaanii the same direction ta'e taanaan energy isaanii xiqqaa ta'a. Orientation isaanii ishee kanaa fi ishee kana yoo fudhatan fakkeenyaaf faallaa walitti waan ta'eef orientation isaanii energy guddaa qabu jechuudha. So when an external energy source HB that matches the energy difference between these two states is applied, energy is absorbed, causing the nucleus to spin flip from one orientation to another. This means that when an external energy can be applied, yes, energy nala yookaan qaama alaa applied gaaf ta'u orientation kun ni jijjiirama jechuudha. So the energy difference between these two nuclear spin states, one is toward and the other is against, corresponds to the lower frequency radio frequency region of the electromagnetic spectrum. So two variables characterize NMR. Yeah, variable lamatu NMR kana characterize gochuu danda'a. Tokkoffaan akkuma reef dubban applied magnetic field or B naught. Inni lammaffaan immoo the frequency of the radiation used for resonance. So this frequency can be measured hertz or microhertz, megahertz dha ni beektu. Applied magnetic field immoo unit isaa Tesla dha jechuudha. Kanaaf faktaroonni lamaan kunniin variabloota lamaan kan NMR characterize gochuu danda'an jechuudha. So the nucleus is the resonance when it absorbs radio frequency radiation and the spin flip to the higher energy state. The higher energy state when the nucleus can absorb, yes, when it can absorb an energy, it can be what? Flip to the higher energy state. Yeah, change in energy jira jechuun there is orientation to jira, there is what? Energy level to jira jechuudha. As we speak before, change in energy is higher when there is the orientation of the molecule can be what? Flip from bottom to what? Up, or from ground state to the higher state. So the frequency needed for the resonance and the applied magnetic field strengths are proportionally related to this magnetic field. Thus, spectrometer are use very powerful magnet to create small but measurable energy difference between the two possible spin states. One toward, the other is what? Against the magnetic field.
So inni kuni yaw inni kun energy state isaati kan immoo energy level. So jidduun kuni change in energy unit isaa immoo HV akka ta'e blank constant times frequency akka ta'e beekna jechuudha. Kanaaf change in energy is equal to gyromagnetic constant times H times B naught over 2 pi jechuu dandeenya. Gyromagnetic constant is almost constant in the different drag, and the Planck's constant is already given. B naught is what? External magnetic field. So you can easily calculate what change in energy like this, but you know that change in energy from your spectroscopy is that HV, Planck's constant times frequency. Therefore the frequency of absorption becomes V is equal to gyromagnetic constant times B naught over 2 pi. So this one is the formula used for calculating what? The frequency in NMR. So the stronger the magnetic field, the larger the difference between the two nuclear spin states, and the higher frequency needed for the resonance. So this one is a direct relationship. You know that this frequency is directly proportional to this external magnetic field and gyromagnetic ratio. So generally we have different types of NMR. For example, the NMR spectroscopy is referred to as 300 MHz instrument and the 500 MHz instrument and so forth, depending on the frequency of radio frequency radiation used for the resonance. Kanaf resonance sanaf radio frequency fayyadamne irraa hundaa'uudhaan NMR fakkeenyaaf 300 MHz irratti kan hojjetu jira, 500 MHz irratti kan hojjetu jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan 300 MHz NMR jechuu dandeenya, 500 MHz NMR jechuu dandeenya. So this spectrophotometer uses very powerful magnet to create small but measurable energy difference between the two possible spin states, and the size of the magnetic field generally or generated by the electron around the proton determine where it absorbs. So this magnetic field can be what can show the orientation of an atom as well as the frequency of absorption of an atom. So what is the component of NMR? As in why HPLC, why gas chromatography, why UV overrun, we say that instrumentation of UV, instrumentation of HPLC, instrumentation of GC jechaa ture jechuudha. Kanaaf NMR kunis instrumentation mataa isaa qaba jechuudha, yookaan immoo komponentoota garaagaraa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan powerful magnet that supply a range of magnetic field variable by sub generator. Kanaaf powerful magnet qaba, RF generator qaba, RF receiver qaba, radio frequency detector qaba, innuma sample holder. Isaan kunniin arrange ta'uudhaan NMR spectroscopy waan jedhamu uumu, including the workstation or the computer, that used for holding your data. The other thing, the sample is always dissolved in solvent, and the most common solvent for NMR is deuterated solvent. Yeroo baay'ee solventiin sample keenya dissolve gochuudhaaf itti fayyadamnu deuterated solvent. Fakkeenyaaf deuterochloroform and is placed in the magnetic field. So maaliif deuterochloroform yookaan immoo deuterated solvent yeroo baay'ee fayyadamna? Hydrogen peak or the additional hydrogen peak of the solvent can be avoided yookaan immoo omit gochuudhaaf. Maaliif? Fakkeenyaaf deuterochloroform kanatti bakka D kana hydrogen osoo buufne chloroformii ta'a. Kanaaf chloroformiin hydrogenii waan qabuuf proton NMR irratti hydrogenii dabalata kan solventii bahuu dandeessu waan ta'eef isheen sun immoo interpretation keenya irratti dhiibbaa fiduu dandeessu. Yeroo baay'ee solventiin NMR keessatti fayyadamne deuterated solvent like deuterochloroform, like deuterated DMSO, and deuterated ethanol maybe can be used for such type of experiment. So RF generator then irradiate the sample with a short pulse of the radiation causing a resonance, and when the nuclei fall back to their lower energy state, the detector measures the energy released and the spectrum is recorded. Yes, as in Ramal Genera, lower energy level in that, higher energy level Genera, higher energy level Ragaragadi electron near jump goda, energy mal godu, loss godu. That energy loss can be detected by using this NMR,
NMR and spectrum can be what? Recorded at the end. Recorded. So the superconducting magnet is a modern NMR spectrometer, have a coils and a cold in a liquid helium and conduct electricity with essentially no resistance. Now, superconducting magnets and the wind, the supermagnetic coil allows it. እዛ ኮይል ውስጥ ምንድነው ፊል የሚደረገው ሊኩዊድ ሂሊየም ለማቀዝቀዝ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ሱፐር ኮንዳክቲንግ ማግኔቲን ሶኒ ኮይሊ ቀባ ኮይሊ ሰነገሰቲሞ ሊኩዊድ ሂሊየሚን ኒጎታ መሸን ሱኒ ቀበኔሱራፍ ፈየዲ ቀበኔሱ ኮፎሶንታን ማግኔቲን ሱኑ ምሪዴራ አከቀባቱስ ኑ ፈየዲቹ ሶ nuclei are distinguished. So what is the reason behind the nuclei are distinguished or pi nuclei are distinguished? Pi nuclei are distinguished. As you know, proton in different environment absorb at slightly different frequency, so they can be easily distinguished by NMR, especially proton NMR. Now, proton environment garagara rati argama absorbance of the frequency sani garagara kana especially by proton NMR easily we can identify proton of different environment. So the frequency at which a particular proton absorbed is determined by its electronic environment. Therefore, one greater factor is what? The environment at which that proton can be oriented. So a modern NMR spectrophotometer uses a constant magnetic field strength B naught, then the narrow range of a frequency is applied to achieve the resonance of all protons. So only nuclei that contain odd mass numbers such as like this or odd atomic number like this can be detected or gives NMR signal. Yeah, refocum dubbanni sanju. Odd atomic number you can odd mass number you can odd mass number and odd atomic number you kabate kofa NMR signal nu kennu danda akkuma compound wire active jechuudha dipole moment akka kabate asittis atomic number insa yookaan mass number insa odd ta'uun dirqama jechuudha. So inni ta'u sample and solvent hammi sample itti fayyadamu meeqa solvent itti fayyadamu maal inni fakkeenyaaf deuterochloroform fayyadamna jennee deuterated chloroform especially deuterated solvent fayyadamna sampling keenya immoo maal fakkeenyaaf sampling 50 50 miligiraamii gisee tokko dissolve gochuu dandeenya yeroo dissolve goonu immoo solventiin commonly itti fayyadamnu akkuma reefu jenne deuterated chloroform or deuterium which is heavy water. D2O means heavy water. So placed in a sample tube of 5 millimeter diameter, which is then suspended in a magnetic field, then say spanning. So the ideal solvent, yes, solvent in toko ideal for any markanjan yo malte tokofa proton in kaban gatin isa madalama yote boiling point isa tikkayote polarity isa non polar yote yookaan polarity isa gadi madee tikkayote fi inert yote reactivity uumuu yoo hin dandeenye. Fakkeenyaaf deuterated solvent fayyadamu yeroo baay'ee hydrogen signali dabalataan ba'u eliminate gochuuf fayyada. Kanaaf carbon tetrachloride, deuterated chloroform, carbon disulfide kanneen fayyadamuu ni dandeenya. Garuu fakkeenyaaf carbon tetrachloride rakkoon isaa inni guddaan yookaan immoo disadvantage isaa inni guddaan warroota polar ta'an dissolve gochuu hin danda'u. Sababa kanaaf carbon tetrachloride fayyadamuurraa deuterated solvent biraa fayyadamuun baay'ee filatamaadha jechuudha. Erga solventi kana sample keenya dissolve goone booda yeroo NMR run goonu there is chemical shift isaaniitiin signaalii nu baasa jechuudha. Chemical shift sana yookaan immoo signaalii sana chemical shift isaatiin beekuudhaaf reference compound nu barbaachisa jechuudha. So the best reference compound for our NMR analysis TMS. TMS is tetramethyl selene. Tetramethyl selene is the structure of this one, so it is the reference compound that a universally accepted reference for NMR is known as TMS. These TMS have almost a chemical shift of 0.00. So based on this reference, you have to know the chemical shift of different signals. So chemical shift keenya beekuudhaaf yookaan immoo measure gochuudhaaf reference nu barbaachisa. Reference keenya immoo universally accepted kan taate TMS yookaan immoo tetramethyl selene taatu.
So this TMS is added to the sample as a reference, and since silicon is less electronegative than carbon, TMS proton are highly shielded, and the signal is defined as 0, 0 almost. This 0.0 or 00 indicate that the chemical shift of what? TMS or tetramethylsilane, which can be used as a signal. Starting from here, you can see, you can move to the left to know the chemical shift of different compound. And 00 irra dhaabbanne gara bitaa deemna jechuudha chemical shift signal keenya beekuudhaaf. So chemical shift jechuun maal inni? Chemical shift jechuun the resonance frequency of certain atom is called chemical shift. So the resonance frequency of certain atom is called chemical shift. And this chemical shift have a unit of parts per million. Unit in isa ppm or parts per million. Calculation in isa V of frequency of sample minus frequency of reference over spectrophotometer frequency. Telephone generator spectrophotometer frequency gafajan maybe 3 megahertz NMR or 5 megahertz NMR jechuudha. Now, by this principle, you can get what the chemical shift, which can be measured in parts per million. So most proton absorbs between 0 and 10. Here by proton in the chemical shift is 0 fi and get 2 jechuudha. So the term upfield and downfield describes the relative location of the peaks. Upfield means to the right, downfield means to the left. And upfield and downfield jechuudhaan relative location isaanii murteessuu ni dandeenya. Upfield gaafa jennu TMS itti kan dhiyaatu kan gara mirgaatti kan argamu yoo ta'u, downfield jechuun immoo kan TMS irra garmalee gara bitaa fagaatee argamu signaalii sana amma jennaanii downfield jennaan jechuudha. So then NMR absorption are measured relative to the position of the reference peak 00 ppm, which is the scale between the chemical shift scale for TMS. So this TMS is volatile inert compound to give a single peak upfield from the typical NMR absorption. Kanaf TMS in akka reference itti fayyadamnu amaloota kanneen gaafa keenya volatile reactivity gaggeessu. Garmalee upfield na maaliif 00 irratti argamu waan ta'eef it is the most upfield 00 irratti argamu. So a number of signal shows how many different kind of proton are there. Look, in NMR we have different parameters are there. Inni tokkoffaan number of signal. Number of signal kuni different type of proton yookaan immoo hamma protonii garaagaraa qabnu nu akeeku fayyada. Location gaafa jennu TMS kanarraa gara bitaatti fagaatee argamu immoo almost gara TMS itti dhiyaatee argama jechuudha. Intensity of signal yeroo jennu signaliin tokko hammi hydrogen inni qabu meeqa kan jedhu akeektu guddaadha jechuudha. Signaliin garmalee dheerate jechuun hammi hydrogen yookaan proton achi keessa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Signaliin sun xiqqaate jechuun immoo hammi hydrogen achi keessa jiru baay'ee xiqqaadha jechuudha. Signal splitting shows the number of proton on adjacent carbon. Splitting waan jedhamutu jira. Splitting kana beekuuf immoo hammi hydrogen carbon ollarra jiru meeqa kan jedhu. Fakkeenyaaf carbon ollarratti fakkeenyaaf CH2, CH3 yoo kan fudhatamne CH2 irra dhaabbatanii gara carbon lammaffaa ilaaltan hydrogen sadii qaba. Kana hydrogen sadii irra tokko yoo taatan hydrogen afur waan ta'uuf splitting isaa quartet ta'a jechuudha. So the number of NMR signal equal to the number of different types of proton. Kan ta'uuf kanaaf fakkeenyaaf ishee kana yoo fudhattan fakkeenyaaf hydrogen diimtuu kana yoo fudhattan kan kaarbanii broominii qabdu irratti attach ta'e kuni irra dhaabbatanii gara mirga deemtan kaarbanii kana argitu. Kaarbanii kana irratti immoo hydrogenii magariisa takka qabna. Takka lama almost lama. Kanaaf kaarbanii kanarraa yookaan immoo kaarbanii kanarra dhaabbannee spin splitting isaa yeroo ilaallu tokko ida'u takka waan ta'eef dableetii ta'e jechuudha. Dableet. Asirra dhaabbannee hydrogenii magariisa kanarra dhaabbannee kaarbanii ollaa yeroo ilaallu kaarbanii ollaa hydrogenii diddiimaa lama qabdi. Hydrogenii diddiimaan lamaan kanarra takka yoo ilaalu sadii ta'a. Kanaaf asitti tokko lama sadi triplet ta'a jechuudha. Signaliin isaa spin splitting isaa triplet ta'a jechuudha. Kanaaf triplets, doublets, singlets, quartets jechuudha. Kaarbanii ollaa laalla jechuudha. Kanarra dhaabbanni kaarbanii ollaa kanarra yeroo dhaabbanni immoo kaarbanii ollaa ishee kana. Kanaaf hamma hydrogen asirra jiran meeqa jennee eessarratti takka gaafa ilaanu maal arganna? Spin splitting pattern argana jechuudha. So we come to the proton NMR spectrum.
An NMR spectrum is the plot of an intensity of the peak against this chemical shift measured in parts per million, and the NMR absorption generally appears as sharp peaks, and the increasing chemical shift is plotted from right to left. Chemical shift in akkuma reefu ilaalle TMS kanarraa gara bitaa yeroo deemtan dabalaa deema jechuudha. Yookiin isaa immoo parts per million. Fakkeenyaaf ishee kana fudhachuu ni dandeessu. Ishee kana yeroo fudhattan kaarbaniin kun look, this carbon have 9 hydrogen, this carbon have only 3 hydrogen. This is what TMS, your reference. Therefore, when you say this signal is long. Signal kun dheeraadha. Maaliif? Hamma hydrogen as keessa jiru 9, hamma hydrogen as keessa jiru 3. Kanaaf dheerinni signaalaa hamma hydrogenii keessatti yeroo hundaa'u bakki argama isaanii immoo electronegative element irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf isheen hydrogeniin kaarbaniin kun hydrogenii 3 qabdi garuu oksijiin irratti maxxantee jirti. Oksijiiniin immoo electronegative element sila ta'e chemical shift isaa gara bitaa kanatti dhiibaa jechuudha. Kanaaf 3.5 naannoo sanitti argama. Ishee kana yeroo ilaalta kaarbaniin tun almost kan wajjin compare gaafa gootan olaanu. Thus electronegativity isaa xiqqaadha. Kanaaf electronegativity isaa xiqqaa sila ta'e chemical shift isaa almost around 1.8 or 1 point something like that. Therefore, as electronegative element increase, the de-shielding effect of the chemical shift also increase no sana. Kanaaf protoniin suni kaarbanii ollaa irratti yeroo attach taatu electronegativity akkuma jiraatu check gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf exporting the NMR absorption as a fraction of NMR operating frequency, we get units part per million that are independent of the spectrophotometer. For different feature of proton NMR spectrum provide information about the compound structure. What is that? One is number of signal, second is position of signal, intensity of signal, spin splitting of signal. Saalan afran kanarratti hundaa'uudha compoundin tokko structuring isaa maal akka fakkaatu murteessuun ni danda'ama. Number of signal gaafa jennu hammi signal yookaan immoo different protonii meeqa qaba yookaan immoo different protonii hammamtu jira compound sana keessa kan jiru nutti hima. Fakkeenyaaf the number of NMR signal equal to number of different types of proton in each compound. If there is two different proton in given compound are there is two signal only can be obtained. So proton in different environment give different NMR signal, and proton in the same environment can give the same signal. Such type of proton is known as equivalent proton, which gives what? The same signal. Fakkeenyaaf ishee kana yeroo ilaalta dimethyl ethyl oxygen irratti attach ta'e kaarbaniin kunis oxygen irratti attach ta'e kaarbaniin kunis oxygen irratti garuu kaarbaniin kun hydrogenii 3 qaba kunis hydrogenii 3 qaba isaan lamaanuu wal qixa jechuudha. Kanaaf NMR signaalii meeqa qabna tokko qofa qabna because all hydrogen are equivalent. Gara neeruutti kan garuu isheen sun kaarbaniin kun kallattii klooriin irratti attach taate hydrogenii 2 qabdi. Isheen kaarbanii hydrogenii 3 qabdi immoo kaarbanii kana irratti attach taate. Garuu electronegativity isaa ilaaltan klooriin electronegativity maa waan ta'eef isheen si'achitu protonii yookaan signaalii tokko qabdi. Isheen CH3 immoo signaalii biraa qabdi. Kanaaf two type of protoniitu jira, two type of signaliitu jira jechuudha. Gara neeruutti sadii maaliif CH3 kuni HA kun yookaan hydrogenii A jechuudha. Hydrogenii A kuni kan directly attach ta'e inni oxygenii wajjin qobaasaa singileetii ta'ee ba'a jechuudha. Ishee kana ilaaltan CH2 oxygen irratti attach taateerti garuu hamma hydrogenii as keessa jiru 2 hamma hydrogenii as keessa jiru immoo 3. Kanaaf isheen kun immoo protonii yookaan signaalii kan biraati. Isheen kun immoo CH2 irratti attach taateerti. Oxygeniin kun elektiroonii dandeettiin isaa irraa fudhachuu inductive effectiin isaa gadi bu'aa waan deemuuf isheen sun immoo kophaa ishii triplet taatee baate jechuudha. So this one is triplet, this one is quartet, this one is singlet. So 3 different signal are there. So we have 3 NMR signal are there. To determine equivalent proton in cycloalkane, always you have to draw all the bond in the carbon. Yeroo cyclic alkane yookaan cycloalkane yeroo ilaallu immoo kallattii number of signal yookaan number of NMR signal beekuuf structure kana bifa kanaan beekuu dandeenyu. You have to diiguu qabdu bifa kanaan erga diignee booda we know how much number of signal are the same is true ilaaluu dandeessu. Akkana
kennameera. Bifa kanaan si kennameera. Kanaaf number of signal isaa beekuudhaaf you have to what clearly know the number of proton or adjacent carbon. So when she can roll out chlorine, CH2 chlorine. Enough. CH2 is chlorine origin, CH2 is chlorine origin attached to one type. We have only one signal. As theory of chlorine, CH2, bromine. Bromine and chlorine electronegativity gara one company. CH2 tuni kan chlorine qabdu waan biraat, CH2 kan bromine qabdu mo signal biraati change jedhu mo isaan lamaan irraa adda waan ta'eef signal yookaan NMR signal meeqa qabna sadii arganna jechuudha. Karaan asii yeroo dhuftan isheen tuni singleetedha. Kaarboonii irratti attach taate isheen tuni singleetedha garuu oksijiinii irratti attach taate electronegativity kaarboonii fi oksijiinii garagara sila ta'e we have two NMR signal qabna jechuudha. Kanaaf NMR signal murteessuudhaaf environment isaa gadi fageenyaan ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Position yeroo jennu immoo chemical shift isaa ilaalla jechuudha. Position yeroo jennu chemical shift isaa relative to TMS ilaalla. Kana murteessuuf garuu compoundin suni yookaan immoo signalin suni electronegative atom irratti attach ta'eera moo attach hin taane kan jedhu murteessuun yookaan ilaaluun yookaan beekuun baay'ee dirqama jechuudha. So in the vicinity of the nucleus, the magnetic field generated by the circulating electron decreases the external magnetic field that proton feels. Since the electron experience lower magnetic field strength, it needs a lower frequency to achieve resonance. So the lower frequency is to the right in the NMR spectrum toward the lower chemical shift. So shielding shift the absorption upfield. The less shielded the nucleus becomes, the more of the applied magnetic field. Therefore, this shielded nucleus experience higher magnetic field. Gabaabumatti yeroo gara TMS itti dhiyaatee argame chemical shift isaa signalin sun gara TMS itti dhiyaatee argame taanaan shielded yookaan immoo upfield jennaani. TMS sanarra fagaatee gara bitaatti argame taanaan shielded yookaan immoo downfield jennaan. Downfield or shielded jechuudhaaf garuu atomiin suni electronegative element irratti hidhamee moo hin hidhamne kan jedhu beekuun baay'ee murteessa. Fakkeenyaaf a proton near electronegative atom are shielded so it absorb downfield. Kanaaf electronegative element hin jira taanaan yeroo hundaa chemical shift isaa dabaluudhaan gara bitaatti akka fagaatu godha TMS relative to TMS jechuudha. So you have to identify whether there is electronegative effect or not. Fakkeenyaaf ishee kana ilaaluu dandeessu. CH3, CH2, chlorine. Kanaaf CH2 tuni chlorine attach ta'eera irratti waan ta'eef chlorine electronegative element sila ta'eef CH2 is de-shielded ta'a, CH3 immoo shielded ta'a. So HB proton is de-shielded because of the closer electronegative chlorine atom, so they absorbs downward. Asitti kan yoo dhuftan bromine, CH2, chlorine. Chlorine fi bromine compare yeroo gootan electronegativity chlorine waan caaluuf. Chlorine is the more electronegative than bromine. Therefore, HB is de-shielded than HA. Asitti yoo dhuftan chlorine, CH2, CH, chlorine 2. Kanaaf hammi chlorine CH irratti attach ta'e lama waan ta'eef adaduma electronegative elementii warroota ta'an yeroo dabalaa deeman de-shielded effect isaanii immoo dabalaa deema. Kanaaf CH is highly de-shielded and the HA is what? This one. CH with chlorine is what? Shielded or upfield on. Therefore, to say shielded, de-shielded, upfield or downfield, you have to see the effect of electronegative elements on your compound of interest. So this one is the base of chemical shift for different functional groups. Again, sp3 hybridized carbon yote chemical shift ni sera onda duwwa tuqa sagalagala makaatu. SH3 RCH3 yes hydrogen or attached to non-alkyl group or CH3 attached to non-alkyl group yote almost 0.9. CH2 attached to non-alkyl group especially in secondary alkyl yote 1.3 on tertiary carbon yote mo 1.7 taajchuudha. Benzene link yote jaatu ka saddeet haga saddeeti ta'a. Double bond or olefinic carbon yote immoo afurtu kaashan haga ja'a jidduutti ta'a. Aldehyde yote sagal haga kudhanii, carboxylic acid kudhanii haga kudha lama, and alcoholiin yeroo baay'ee takka haga shanii chemical shift qaba jechuudha.
Therefore, the chemical shift of carbon hydrogen bond increase with increasing alkyl substituent. Alladuma alkyl substituent dabalaa deemu chemical shift isa akkuma argitan kanatti maal ta'a deemu dabalaa deemu because alkyl substituent can work. Relate electrons through inductive effect jennee raasinne. So in the chemical shift can more calculate gochuun ni danda'ama. Chemical shift value can be easily calculated. For example, the presence of nearby atoms or group will affect the base chemical shift value by a specific amount. For example, a carbon atom bonded to the hydrogen under consideration are described as alpha carbon, and atoms or group bonded to the same carbon as hydrogen under consideration is alpha substituent, and the atom or group of carbon on one bond removed from the carbon is called beta carbon, and there is also beta substituent. Fakkeenyaaf chemical shift hydrogen kana calculate gochuu barbaanne hydrogen kuni alpha hydrogen jedhamti. Isheen hydrogen asirratti argamtu immoo beta hydrogen jedhamti. Kanaaf base value isaa immoo yeroo substituent hin jiruu fi substituent hin jirre immoo affect ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf the chemical shift of CH can be calculated with a high degree of precision if the chemical shift additivity table is already given. Fakkeenyaaf ishee kana ilaaluu dandeessu. Inni kun chemical shift value dha. Base chemical shift value already given. Fakkeenyaaf if you want to determine chemical shift of this hydrogen, the red hydrogen, so you have to take the base value of CH3 which is attached on CH2 chlorine. So it is almost around 0.87. So is there any alpha substituent? No alpha substituent at all. Alpha substituent jechuun asirratti substituentiin biraa jira hydrogenii malee hin jiru. Kanaaf 0 jennaani. Beta substituent qabna, iyyenni qabna hono beta substituent ni qabna. Beta substituent irratti maal qabna? Chlorine qabna. Garuu chlorine sun eessatti attach taati? CH3 irratti attach taati. Chlorine beta position irratti CH3 irratti attach ta'e taanaan gatiin isaa duwwaa 6 ta'a. Kanaaf chemical shiftiin isaa sana booda walitti daa'uu qofa jechuudha. Yeroo walitti daa'an tokko tuqa 5 ta'e. Fakkeenyaaf ishee kana immoo determine yeroo goonu carboniin kun isa kana ishee kana maal taati? Beta taati. Beta. So hydrogen under consideration is this one. So the base value is now changed. Base value isa amma ni dabala. Maaliif chlorine electronegative element waan taati? Sirriitti attach ta'e taanaan base value isaa duwwaa tuqa 8 osoo hin taane tokko tuqa 2 ta'a jechuudha. Kana erga jenne booda alpha substituent qabna, iyyenni qabna. Chlorine hono jirti. Alpha irratti jirti. Carbon alpha kana irratti waan jirtuuf yeroo chlorine immoo alpha substituent irratti CH2 irratti yeroo maxxantee argamtu maal taati? 2.3 chemical shift aga amma kanaan dabalu ni dandeessa. Beta substituent qabna hin qabnu. Beta irratti carbon beta jedhamu kana irratti hydrogen malee substituent biraa jira jechuudha. Hin qabnu. Kanaaf 0. Kanaaf walitti daan 3 tuqa 5 ta'a. Kana hunda walitti gaduma daadha. Kanas gadi daadha. 3 tuqa 5 ta'a. 3 tuqa 5 irra guddaa takka tuqa 5. Maaliif jennaan hydrogeniin asirratti hydrogeniin lamaan nuti arginu kuni chlorine carbon isaan irratti attach ta'e waan jiruuf inductive effect of chlorine can increase the chemical shift, and now this proton become de-shielded downfield ta'a jechuudha. TMS irra compare gaafa goonu jechuudha. Kanaaf electronegative element gaafa jiran maal ta'u jenne irra downward yookaan immoo de-shielded ta'u jenne jechuudha. So this one is another example, CH3 carbonyl carbon OCH3 ester dha jechuudha. Estering kuni CH3 qaba garuu isaan lamaanuu singlet TMS irra dhaabbanne gara neeroolaan hydrogen carboniin magariisaa kuni gara TMS dhiyaattee argamte. Upfield maaliif? Because isheen tun carbon irratti attach taati. Isheen diimtuu tun garuu TMS irra baay'ee fagaattee argamti. Maaliif jennaan CH3 kuni oxygen irratti attach ta'ee jira waan ta'eef. Oxygen irratti attach ta'uun isaa electronegativity isaa waan dabaluuf downfield ta'a jechuudha. So egaa kana ta'e booda chemical shiftiin isaa isheen CH3 oxygen irratti attach taatee fi isheen immoo CH3 carbon yookaan carbonyl carbon irratti attach taate kana gaafa laallu fakkeenyaaf ishee kana hydrogen under consideration goonee kan fudhannu yoo ta'e base value isaa 0.87 ta'a. Waan alpha substituent qaba. Alpha substituent keenya immoo akkuma jiruun ishii carbonyl carbon dabalatee oxygen irraa kanaaf akkuma jiruun structure kun guutumattu alpha substituent ta'a.
inni immoo gatiin isaa 2.88 ppm dha sila ta'e. Isaan lamaan kana gaafa walitti ilaalu 3.75 arganna jechuudha. Chemical shift kana immoo yookaan immoo hydrogen kana akka calculate gochuu barbaanne this hydrogen is the hydrogen under consideration pass with the base chemical shift value is almost 0.87, but there is one alpha substituent. During that time our alpha substituent is the one that have carbonyl carbon with a chemical shift of 1.23. So when we add these two numbers, we get what? 2.1 ppm. So when you compare this value with this value is greater than this value because oxygen is electronegative element that have an inductive effect on this hydrogen to increase the chemical shift. Kanaf oxygen kuni hydrogen kanarratti chemical shift dabaluuf maaliif danda'u jen inductive effect waan jiruuf jechuudha. Kanaf methoxy groupin kun chemical shift isaa irra guddaa methyl groupii kana ta'a. Kanaf isheen kuni dishielded taati, isheen kun immoo shielded taati. Bifa kanaan argama jechuudha. So same is true here. Ishee kan illee ilaaltan 2,3-dimethyl 2-butene hydrogen under consideration keenya fakkeenyaaf actually isheen kun akkuma jiru singletedha. Maaliif hydrogen kun hydrogen kana wajjin wal qixa, hydrogen kun hydrogen kana wajjin wal qixa, hydrogen kun hydrogen kana wajjin wal qixa. Kanaaf isaan hundinuu hydrogen kun lamanuu waan wal qixa ta'eef singletii agarsiisu. Akkuma argitan kana singletii agarsiisu. So chemical shift isaanii ishee kanaaf yoo hojjette ishee kana wajjin wal qixa, ishee kanaaf yoo hojjette immoo kan hundaafuu wal qixa sila ta'eef hydrogen under consideration keenya CH3 yoo ta'e base value isaa almost 0.87 ta'a. If isa alpha substituent tokko qabna jennee isa kana akkuma jiruun akka alpha substituent kan fudhannu yoo ta'e base value isaa duwwaa tuqaa 7 ta'a sila ta'eef isaan lamaan gaafa walitti daanu chemical shifting keenya maal ta'a? 1.65 ta'a. Kanaaf 1.65 tokkoof lama gidduu waan argamuuf naannoo kanatti singletii argine jechuudha. Kanaaf if sometimes we have equivalent hydrogen, we have only a singlet rather than other multiplicity or splitting that time. So in the magnetic field, the 6 pi electron in benzene circulate around the ring current, generating or creating a ring circuit or a ring current. So the magnetic field induced by this moving electron reinforces the applied magnetic field in the vicinity of the proton. Yeah, benzene ring of the pi bonding sa 6 pi electron in sun malta circulate go jechuudha. Ring basana keessa circulate go. Ring basana keessa circulate yeroo godhan immoo ring current jechuudha. Ring current. So the proton just feel stronger magnetic field or higher frequency is needed for resonance. Thus they are shielded and absorb downfield. Sababa having a higher or stronger magnetic field and higher frequency are needed for resonance, and this chemical shift become what? Deshielded or downfield from that of the TMS value. So circulating pi electron can create ring current, and the induced magnetic field reinforces the external magnetic field to in the vicinity of the proton, which means the proton become what? Deshielded, and the chemical shift is around 6.5 to that of 8 parts per million. So in a magnetic field, the loosely held pi electron of the double bond create a magnetic field that reinforces the applied field in the vicinity of the proton. So the proton now feel stronger magnetic field and require higher resonance frequency. Thus the proton are deshielded. Sababa ring current of pi bonding benzene keessa jiru suni jaanu ring current achi keessatti movement adeemsisu waan ta'eef sababa kanaaf resonance guddaa uumu. Resonance guddaa uumu kan immoo frequency of resonance guddaa barbaadu sila ta'eef pi bonding benzene ring almost deshielded ta'e naannoo 4.5
ja yookaan immoo gaja ppm gidduutti argama jechuudha. So in a magnetic field, the pi electron of carbon triple bond are induced to circulate, but in this case, the induced magnetic field opposes the applied magnetic field, which means that the orientation is against of each other. So thus the proton feels a weaker magnetic field, so lower frequency is needed for resonance, and the nucleus is shielded and the absorption is upfield. So if the proton feels a weaker magnetic field and needing a lower frequency for resonance, we say that the nucleus is shielded or the nucleus is upfield. jechuudhaan kanaaf frequency guddaa gaafate yookaan immoo magnetic field isaa guddaadha kan jennu ta'e strong magnetic field qaba taanaan nucleus sun deshielded yookaan immoo downfield jennaani. If proton sun weaker magnetic field yookaan immoo lower frequency kan barbaadu ta'e for resonance purpose, nucleus sun shielded yookaan immoo upfield jechuu ni dandeenya asirratti. So this is a chemical shift for different proton type. For example, this proton have a chemical shift of around this value, which is highly deshielded, and olefinic group or carbon-carbon double bond have deshielded and having a 4.5 to that of 6 part per million of chemical shift. And if it is triple bond, it is shielded than that of double bond, and the chemical shift approximately almost 2.5. Kanaaf triple bond fi double bond yeroo compare goonu double bond more deshielded than triple bond akka ta'e nu agarsiisa. Protoniin benzene ring irratti argamtu daranuu deshielded taate mul'atti jechuudha NMR irratti. So isaanan kan ilaaluu dandeessu chemical shift value for different functional group, fakkeenyaaf carboxylic acid yoo ta'e around 12, around 11, around 13 ppm irratti argama. Aldehyde yoo ta'e around 9 chemical shift naannoo sanitti argina jechuudha. If it is H3 fakkeenyaaf simple alkene or sp3 hybridized carbon yoo ta'e around 0.87, around 0.9, around 1 or something like that arguu dandeenya jechuudha. If it is heteroatom attached on sp2 carbon, maybe the chemical shift is between 2.5 and 1.5 jechuudha. So gaafa asii kaanee gara bitaa deemu increasing shielding ta'a chemical shift ni waan dabaluuf, gaafa asii kaanee gara mirgaa deemnu immoo gara TMS yeroo deemu chemical shift isaa waan irratuuf increasing shielding ta'a jechuudha. So shielding proton absorbs lower chemical shift to the right, and the deshielding proton absorbs higher chemical shift to the left jechuu dandeenya. So what is the intensity? Intensity immoo maal? Intensity of signal jechuu maal jechuudha. So the area under the NMR signal is proportional to the number of absorbing protons. So this intensity or this area of integration indicates that the number of proton per signal. Signal tokko keessatti hamma hydrogen meeqatu jira kan jedhu kan nu akeeku intensity of signal jennaan jechuudha. Kanaaf ishee kana gaafa ilaaltan area of integration isaas 60, signal kunis baay'ee dheeraadha. Kanaaf hamma hydrogen as keessa jiruu fi hamma hydrogen as keessa jiru garagara. Isheen kun hydrogenii xiqqaa qabdi, isheen kun immoo hydrogenii guddaa qabdi yookaan immoo dachaa sadiin kana caalti jechuudha. So an NMR spectrometer automatically integrate an area under the peak and the printout stepped carbon integral on the spectrum. So the height of each step is proportional to the area of the peak, which turn proportional to the number of absorbing protons. So modern NMR spectrometer automatically calculate and plot the value of each integral in arbitrary units. The ratio of the integral to the one gives the ratio of absorbing proton in the spectrum. This gives the ratio or not the absolute number of the absorbing proton. Kanaaf the area under the each integral is indicate that the number of proton or the intensity of proton in a given carbon or a given compound. So area kuni nowadays actually modern NMR spectroscopy automatically calculate godhee si kenna. Asirratti immoo nuti salphumatti ishee kan sarartuudhaan sararree beekuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hamma hydrogenii tarsiijinaaf jiru beekuun akka danda'amudha jechuudha.
Fakkeenyaaf ishee kana ilaallu. Determine the number of proton giving rise to the NMR signal. Number of proton per signal barbaanna. Signal kana keessa number of proton meeqa qaba? As keessa meeqa qaba? As keessa immoo meeqa qaba? Fakkeenyaaf a compound with the molecular formula of C9H10O2 gives the following integrated proton NMR spectrum. How many proton gives to each signal? Kanaaf from mass spectrophotometer formula is given. From mass spectrophotometer formula is given. Kanaaf mass spectrophotometer molecular formula isaa nu kennameera. Compound keenya kaarbanii 9, hydrogenii 10 fi oksijiinii 2 qaba jedha. Kanaaf hamma hydrogenii as keessa jiru ida'uu hamma hydrogenii as keessa jiru ida'uu hamma hydrogenii as keessa jiru walitti 10 ta'a jechuudha. Kuni hundi tokko. Garuu hydrogenii as keessa jiru kaas keessa jiruu fi kaas keessa jiru kophaa hin beeknu jechuudha. Kanaaf steepii tokkoffaa irratti wanni goonu hamma hydrogenii argachuudhaaf total number of units per proton gochuu barbaaduu qabna jechuudha. Total number of units per proton jechuun isaannen kanneen walitti da'u 54 da'u 23 da'u 33 jechuudha. Gaafa walitti da'an 110 arganna. 110 hiruu hamma hydrogenii as keessa jiru 10 yeroo hirru we can get 11 units per proton. 11 units per proton erga argannee booda 54 ofirraa 23 ofirraa 33 ofirraa yeroo sana lakkoofsi nuti argannu lama tuqaa something yookaan sadii tuqaa something kan ta'u taanaan lakkoofsichi tuqaa booda yookaan deesimaalichi nuti argannu 5 ol ta'e taanaan 6 na 5 gartee taanaan immoo 0 goona malee hamma hydrogenii tuqaadha yookaan deesimaaladhaan kaa'uu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf 54 yeroo hirru 4 tuqaa 9 arganna. 4 tuqaa 9 hydrogen jenneen keenya kana gara 5tti ol bunna. 5 hydrogenii 5 qabna jechuudha as keessa. Hamma hydrogenii as keessaa fi lamaan walitti 5. Kanaaf isatti aan argachuuf 23 ofirraa 2 tuqaa 1 arganna. Kanaaf 2 tuqaa 1 immoo gara 2tti ol guddatan 2 fi 5 7 inni dhumaa hydrogeniin hafe immoo 3 akka ta'e beekama. Innis 33 3 ta'a jechuudha. Kanaaf hamma hydrogenii as keessa jiru kaas keessa jiruuf kaas keessa jiru beekneerra. Isaan kana walitti gaafa jedhamu immoo 10 arganna. Kanaaf adeemsi keenya sirriidha jechuudha. So inni itti aanu immoo the NMR spin splitting pattern spin splitting gaafa jennu kaarbanii ollaalaa naanneerra. Fakkeenyaaf this one is bromine CH2 CH bromine. Kanaaf CH2 bromine qabu fi CH bromine 2 qabu kuni garaagarummaa qaba. Maaliif inni kun bromine 2 qaba. Kanaaf hamma hydrogen electronegative elementii dabalaa deemuun inni kun dishilded ta'a. Isheen kun immoo bromine CH2 tun immoo somewhat shielded ta'a. Shielded. Kanaaf isheen kuni spin splitting isaanii maal fakkaata gaafa jennu fakkeenyaaf ishee kanarra dhaabbannee gara yeroo laallu kaarbanii ollaa irratti hydrogenii tokko qabna. Tokko ida'u tokko 2 ta'a jechuudha. Kanaaf isheen kun doublet taati jechuudha. Doublet. Have a look here. This what? Doublet. Ishee kanarra dhaabbannee gara gaafa laallu hydrogenii 2 qabna. Hydrogenii 2 irratti akka gaafa ida'u 3 ta'a. 3 jechuun immoo triplet ta'a jechuudha. Triplet. Kanaaf doublet fi triplet erga argannee booda kamtu gara bitatti aana kan jedhu beekuudhaaf akkuma reefu dubbannee hamma elektironegaatiivii fayyadamutti ilaalla. As keessa hammi biroominii 2. Kanaaf hammi biroominii 2 fi asitti immoo hammi biroominii 1. Kanaaf elektironegaatiivii effektiin biroominii 2 kan tokko sila caaluuf isheen kuni shieldii taate yookaan immoo gara TMS'tti dhiyaatti. Isheen tun immoo gara mirgatti yookaan gara bitatti dheeratti yookaan argamte jechuudha. Kanaaf bifa kanaan spin splitting pattern isaa beekuu dandeenya. Garuu for spin splitting to be occur the proton must be what? Different proton. If the so spin splitting kan immoo in proton NMR gaafa hojjennu there is one triangle known as Pascal triangle waan jedhamutu jira. Kanaaf this Pascal is the name of scientist. And this Pascal says that spin splitting is of an adjacent proton or a carbon on adjacent carbon is always given by n+1 jedha. Garuu yeroo hundaa spin splitting qabaachuudhaaf
protonii sun maal ta'uu qabaadha? Non-equivalent proton on adjacent carbon. Equivalent proton ta'e taanaan spin splitting hin qabu, it is simply singlet ta'a jechuudha. Therefore, the peak are often split into a multiple peak due to magnetic interaction between non-equivalent proton on adjacent carbon. The process is known as spin splitting. And this splitting is into one more peak than the number of hydrogen on the adjacent carbon. The rule is simply n plus 1. Kanaaf intensity or relative intensity of peak can be kept like this one by binomial distribution known as Pascal triangle. This one is singlet, this one is doublet, this one is triplet, quartet, pentet, sextet, and heptet. Therefore, to get heptet, we have 6 carbon on adjacent, 6 proton on adjacent carbon. Because 6 plus 1 is 7. 1 top jechuudha. Kanaaf spin splitting isaa beekuudhaaf tokkoffaa jalqaba non-identical proton ta'uu isaanii adda baasuudha. Because identical ta'e taanaan spin splitting hin jiru. Kanaaf unidentical ta'an taanaan spin splitting hin jira. Inni sun immoo yeroo hundaa n plus 1 dhaan beekama jechuun adjacent carbon yookaan carbon ollaa ilaaluudhaan spin splitting isaanii baasuun ni danda'ama. Kanaaf ishee kana Pascal triangle kana qabachuun baay'ee bareedaadha. Because what would be the intensity of pentate jechuu dandeenya. The intensity of pentate become 1 4 6 4 1. Akkamitti dhufee kuni tokko kana gadi buufna, tokko gadi buufna, kanas tokko gadi buufna bifa kanaan ta'a. Amma ishee kana argachuudhaaf tokko gadi buufta, tokkoof tokko walitti daata, tokko dhumaa kana gadi buufta. Ishee kana argachuudhaaf tokko gadi buufta, tokkoof lama walitti daata, sadii argatta, sadiif tokko lamaaf tokko walitti daata, ammas sadii argatta, ishee kana immoo gadi buufta. Ishee kana argachuudhaaf ishee penteeti kana takka gadi buufta, sadiif takka walitti daata, afur argatta, sadiif sadii walitti daata, ja'a argatta, sadiif takka walitti daata, afur argatta, ishee kana immoo gadi buufta. Akkuma sana signal intensity hedduu argachuu ni dandeenya according to Pascal triangle rule. So the rule for spin splitting pattern is one equivalent proton do not split each other. So to have spin splitting you must have what? Non-equivalent proton. Isheen kun fakkeenya hydrogeniin kun hydrogeniin sadeen wal fakkaatu yookaan wal qixa waan ta'eef spin splitting hin qaban. Isheen kunii fi isheen hydrogenii lamaan kunii fi lamaan kun wal fakkaatu waan ta'eef spin splitting hin jiru. Inni lammaffaa seerri lammaffaa proton are farther than 2 carbon apart do not split each other. Fakkeenyaaf isheen kunii fi isheen kun splitting pattern ni qabu. Isheen kunii fi isheen kun garuu spin splitting hin qaban. Maaliif? At least jidduu isaanii kaarbanii tokkotu jira. Kanaaf kaarbanii lamaan walirraa fagaatanii waan jiraniif. Kanaaf spin splitting qabaachuudhaaf tokkoffaa non-adjacent ta'uu qabu. Inni lammaffaa immoo at least kaarbanii tokko caalaa walirraa fagaachuu hin qaban jechuudha. So, since absorbing proton fields two different magnetic field, thus absorbs two different frequencies in NMR spectrum. Thus, the splitting of a single absorption into doublets, where into peaks of the doublet have equal intensity. There is a frequency difference measured in hertz between the two peaks of doublet, known as J coupling. So, if we have two different frequency of separation, the two magnetic field can be coupled with each other by the value known as J coupling. So this J coupling is very important to show how the carbon with carbon, hydrogen with hydrogen, hydrogen with carbon, carbon with hydrogen can be coupled. So let us consider how triplet arise. For example, ishee kana fudhannu hydrogenii qaba. Asis hydrogen takka qaba. Sirratti brominiitu jira. Sirratti immoo brominii lamatu jira. Kanaaf hydrogeniin kun fi hydrogeniin kun garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Hydrogeniin kun fi hydrogeniin as jirtu kun waliin fakkaatan. Maaliif asitti brominii lama qabna, asitti immoo brominii tokko qabna waan ta'eef. Kanaaf H and HB can each aligned with or against in a magnetic field. So when placed in applied magnetic field, the adjacent proton H and HB can each aligned with the magnetic field or against the magnetic field. Therefore, they produce, in case of this, they produce doublet. In case of this, they produce triplet.
If it is doublet, one is toward, the other is against. If it is triplet, one is both of toward, the other is against, but one is toward, the other is against that. Because of the absorbing proton field, 3 different magnetic field, it absorbs 3 different frequencies in NMR spectrum, therefore producing what? A triplet. Producing a triplet. Kanaf triplet, doublet, pentet gaafa jennu orientation isaan magnetic field irratti qaban akeekuudhaaf jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf doublet yoo ta'e orientation isaa yookaan toward ta'a yookaan immoo against ta'a. If it is triplet, lamaan walii toward ta'uu danda'u yookaan immoo against ta'uu danda'u yookiin immoo tokko toward gaafa ta'u tokko immoo against ta'a. Kanaaf intensity triplet immoo yeroo hundaa tokko gara lama gara tokko ta'a according to Pascal triangle rules. So two adjacent proton splits NMR signal into a triplet. Yeah. Kana jechuun kaarbaniin ollaa hydrogen lama kan qabdu yoo ta'e triplet arganna jechuudha yeroo splitting goone. When two proton split each other, they are said to be coupled, and the spacing between the peak in the splits NMR signal measured by the J value, which is called coupling constant. Coupling constant kuni protonin lama split gaafatan carraa waliin couple ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf carraa waliin couple ta'uu isaanii yookaan immoo space isaan jidduu jiru sana karaan itti measure goon J value yookaan immoo coupling constant kanaanii jechuudha. So like this there is spin coupling are there. Hydrogen kun hydrogen kana wajjin hydrogen kana wajjin spin coupling qabu. Hydrogen kun hydrogen kana wajjin hydrogen kun immoo ishee kana wajjin again isheen kun immoo ishee kana wajjin isheen kun immoo again ishee kana wajjin coupling uumuu danda'u jechuudha. This can be measured by the value known as coupling constant. So isaan kanneen it is a rule. So the other thing is how this NMR or especially proton NMR can be used for structural elucidation or structural determination. So ngidi NMR kuni structural elucidation keessatti gahee guddaa qaba. Inuma it is mata hidhaa jedhama jenneera because information garagaraa IR irraa argachuu dandeenya, UV irraa argachuu dandeenya, mass spectrophotometer irraa argachuu dandeenya. Dhumarratti result keenya yookaan immoo structure keenya exactly confirm kan goonuun yoo NMR data qabaanne qofa, especially carbon NMR fi proton NMR. Fakkeenyaaf proton NMR fayyadamne structural elucidation akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Example is given here. Using the proton NMR spectrum, determine the structure of unknown compound X that has a molecular formula of C4H8O2 and contain carbonyl carbon absorbing in its IR radiation. Kanaaf maaltu nu kenname? Molecular formula isaa from mass spectrophotometry nu kennameera. From IR immoo compoundichi sun carbonyl carbon akka qabu IR radiation irra carbonyl carbon jiraachuu isaa nuuf kennameera. Kana jechuun maybe around 1700 cm inverse yookaan immoo 1700 something 90-80 irratti carbonyl carbon kan DP carbon irra kanaaf carbonyl carbon ni qaba compound keenya. Tokko lammaffaa formulaan isaa nu kennameera kun immoo mass spectrophotometer irraa dhufu daataan kun jechuudha. Again NMR spectrum yookaan signaliin immoo asitti nu kennameera. Fakkeenyaaf signal A, signal B, signal C with area of integration nu kennameera. Kana qofa osoo hin taane proton NMR irraas daataa wayii nu kennamteerti. Fakkeenyaaf absorption triplet ta'a. Absorption B immoo quartet ta'a. Absorption C immoo singlet ta'a. Kanaaf singlet gaafa jennu kaarbaniin ollaa irratti hydrogen homtu hin jiru jechaa jirra. Triplet gaafa jennu kaarbanii ollaa irratti hydrogen lama qabda jechaa jira. Quartet gaafa jennu immoo kaarbanii ollaa irratti hydrogen sadii qabda jechaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun information bareedaadha. Data kanarra immoo maal barbaanna? Akkuma riifu barame jalqaba number of hydrogen per signal barbaadu qabna. Kanaaf kana walitti daanu erga walitti daane booda asitti hamma hydrogen 8 waan ta'eef 8tiif hirra jechuudha. 8tiif hirra.
Yes, kanaaf isa kana 8 gaa hirru 5 arganna. 5 erga arganne booda as dhufne ishee kana 5 per, ishee kanas 5 per, ishee kanas 5 per garuu lakkoofsicha whole number-dhaan kaa'uu qabna jechuudha. Yeroo sana 11 5 5 per 3 11 5 per 2 almost 2 14 immoo 5 per 2 8 almost 3 isaanan kanneen gaafa walitti daatu dirqama meeqa argachuu qabda? Dirqama meeqa argachuu qabda? 8 argachuu qabda jechuudha. 8 argachuu qabda. Naaf 3 da'u 3 6 da'u 2 8 ta'a jechuudha. Good. So signal error yoo fudhannu signal A yoo fudhannu maal jedha? Triplet jedha. Triplet ta'uudhaaf kaarbaniin olla meeqa ta'uu qaba? Hydrogenii 2 qabaachuu qaba. Kanaaf CH3 CH2 yoo jennu CH2 kaarbanii 2 waan qabu tokko gaafa irratti daanu triplet ta'a. CH2 sanarra dhaabbatee CH2 sanarra dhaabbatee gara mirgaa yoo gara bitaa yeroo laalu CH3 argata. CH3 pirootoonii 3 waan qabuuf takka gaafa irratti daatu meeqa argata? Kwarteetii argata. Kanaaf gabaabumatti triplet fi kwarteetii argachuudhaaf CH3 CH2 qabaachuu qabna jechuudha. Singlet ta'ee fakkeenyaaf singlet ta'ee hydrogenii 3 qaba taanaan it is definitely CH3 ta'a jechuudha. Definitely CH3 having non-adjacent proton jechuudha. Non-adjacent proton. Kanaaf fragmentiin keenya maal ta'uu danda'a? Methoxy group oxygen irratti CH3 yoo ilaale singlet. Kanaaf oxygen irratti attach ta'uun isaa singlet uuma. Carbonyl carbon irratti illee attach yoo ta'e singlet uuma. Quaternary carbon biraa illee yoo uume CH3 singlet uuma. Yeroo kana garuu maal laalla? Chemical shift isaa laaluu qabna jechuudha. Chemical shift singlet yeroo laallu 3.7 jedha. 3.7 kun immoo 2.3 1 irraa gara bitaatti fagaatee argama. Kanaaf difildi ta'eera. Difildi ta'uun isaa fragmentoota 3 kaaman keessaa isa kanatti akka dhiyaatu godha. Maaliif? Inni kun oksijiniin elektiroonigeetif elementii waan ta'eef garmalee difildi. Isheen kun the next shielded isheen kun more shielded. Therefore, based on that, you have to say that your singlet is definitely around this one. Kanaaf, to summarize, X contain this fragment from IR information you have carbonyl carbon. Now you try to connect your probable structure of the compound. Probable structure of the compound gaafa walitti connect goonu fragmentoota kanneen yes isa kana ta'uu danda'a yookiin immoo isa kanas ta'uu danda'a. Kamtu sirriidha kan jedhu check goona. Fakkeenyaaf HC singleted yes ta'eera kun hin ta'a. HB'n asirratti dhaabbattee yeroo laaltu isheen kun kwarteetiidha. Isheen kun immoo tripleted ni ta'a. Garuu isheen triplet jennuun kuni dishildididha ta'uu qaba. Garuu asirratti tripletiin kan kemaa inni shieldididha sila ta'eef oksijinii irratti attacha'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf isa kana asuma irratti ishee kana asuma irratti kuffisuu ni dandeenya. Gara nagaa fudhufnu HC'n singlet ta'ee garmalee dishildididha eeyyan ni ta'a. Triplet is dishilded the quartet. Maaliif asirree dhaabannee ishee kana gaafa laalu hydrogen 3 qabdi waan ta'eef takka gaafa irratti daanu quartet taati. Ishee kana dhaabannee gara yoo laalu hydrogen 2 qabna gaafa irratti takka daanu immoo maal taati? Triplet taati. Kanaaf triplet fi quartetii compare goona jechuudha chemical shift isaanii. Look, quartet is more dishilded. Triplet is somewhat shielded. So the possible structure for this compound is compound A. So here maal jedha asirratti chemical shift information distinguish the two possible structure. The electronegative oxygen atom dishielded adjacent proton shifting the downfield between 3 and 4 ppm. If HA is correct structure, the singlet due to CH3 group should be occur downfield, whereas B is correct structure, the quartet due to CH3 is downfield. But because of n number of X is singlet or not quartet is around this which is deshielded, A is the correct structure. Kanaaf bifa kanaan erga connect goone booda chemical shift isaanii ilaallee structure based ta'e keenya keessas filachuu yookaan select gochuu ni dandeenya jechuudha. So now the next is carbon 13 NMR spectroscopy. Here it provides a count of different types of carbon environment atoms in a molecule which can be measured in part per million
from carbon TMS. Kanap hanga amma kan laalle proton inni maari ture amma immoo carbon inni maari. Kun immoo if proton ilaalaa ture hydrogen carbon wajjin connect taate ilaalaa ture amma immoo carbon laalla jechuudha. Still ammas TMS in akka reference itti fayyadamna. Yeroo kana carbon sarti resonance garuu 0 irraa haga 210 haga 220 fayyadamna. Range kana gidduuttis kan goona jechuudha. Maaliif the abundance of carbon sarti is very very low. Sila ta'eef it needs a large scanning times. That's why for proton in the matter is almost from 0 to 10, but for this one from 0 to 220. When the chemical shift affected by electronegative atom of nearby atom like oxygen, nitrogen, halogen, which decrease the electron density and shielding or de-shielding, moving the signal downfield to sp3 carbon signal, maybe like 0 to 9 from 110 to that of 220 for especially for carbonyl carbon, the low field to be around 160 to that of 220. So for a given carbon compound having different carbon environment can shown by using carbon 13 NMR. Kanaf carbon 13 NMR fayyadamuudhaan waa'ee kaarbanii amma kaarbanii fi orientation kaarbanii beekuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kan keetoonii kana yoo fudhattan around 208.7 irratti maaltu jira? Carbonyl carbaniitu jira jechuudha. Carbonyl carbon of ketoo yeroo hundaa 208, 209, 210 naannoo akkana kanatti signal yoo argitan this signal is definitely the signal for ketone ta'a jechuudha. Kanneen carbonyl carbon irraa gara fagaatanii argamu kunniin the one that is shielded warroota ta'a jechuu dandeessu jechuudha. So still TMS is what reference kee jechuudha. Yeroo scan goonu immoo ppm keenya range isaa 0 irraa gara 200 fi 20 ta'uu danda'a. Kuni kan ta'ee fi sababa carbon 13 abundance isaa earth crust keessatti baay'ee xiqqoo waan ta'eef jechuudha. So the lack of splitting of carbon 13 is the consequence of low abundance. Here garaagarummaan proton NMR fi carbon NMR inni dabalata. There is no spin splitting. Spin splitting in carbon 13 keessatti hin jiru. Inni kunis result isaa yookaan reason isaa inni guddaan low abundance of carbon 13 or earth crust. So record the splitting occurs when two proton NMR actively collide like two proton are close to each other because of the low natural abundance of carbon 13 around 1.1 and the chance of carbon 13 colliding bond to each other is almost around 0.01. So no carbon splitting pattern is observed. Carbon splitting pattern in carbon 13 keessatti NMR keessatti mul'atu. Maaliif jenna the abundance of carbon 13 is almost low. So carbon 13 NMR signal can also split by nearby proton. Thus, proton to carbon 13 splitting is usually eliminated from the spectrum by using an instrumental technique that decouples the proton-carbon interaction. Proton-carbon interaction so that every peak in carbon 13 NMR appears as a singlet. So two features of carbon 13 NMR provides the most important structural information are number of signal observed and the chemical shift of the signal. Enough number of signal and the position of signal maaloo akeeku structural solution keessatti gahee guddaa ni taphatu jechuudha. So number of signal gaafa jennu kallattiimaan kaarbanii non equivalent kaarbanii ta'e lakkaa'uudha. Fakkeenyaaf ishee kana yoo ilaaltan kaarbaniin kun fi kaarbaniin kun wal fakkaatu waan ta'eef number of signal keenya tokko qofa. Ishee kanaaf ishee kana gaafa ilaaltan garuu kaarbaniin kun fi kaarbaniin kunis garaagarummaa qabu. Maaliif kaarbanii kana irratti klooriin waan jiruuf isheen kun difildii taate isheen kun immoo shielded. Therefore chlorate ten about to carbon 13 NMR signal. Here sadii qabna. Maaliif isheen kunii fi carbonyl carbaniin kun garaagarummaa waan qabaniif jechuudha. Waan qabaniif. Isheen kun highly de-shielded carbonidha. Isheen the next highly de-shielded, then this one is the shielded one. So position isaanii yeroo ilaallu position isaanii kan hundaa'u akkuma reefu dubban electronegativity of attached element on the carbon. Carbon sanarratti warroota electronegative effect qaban attach kan goonu yoo ta'e de-shielded ta'u
warroonni immoo elektironegaatiivii effektii qaban ittiin baay'atan yookaan immoo attaachi hin taanaan shiildi ta'u kan gara mirgaa itti argamu jechuudha. So some of the carbon can be have a base value of chemical shift. Base value carbonii muraasa kennameera. Fakkeenyaaf sp3 carbon yoo ta'e 5 haga 45 qaba. Carbonii sana irratti heteroatom yookaan immoo electronegative element attach ta'e taanaan 3 haga 30 qabaachuu qaba. Still ግን carbonii sun sp3 ta'uu qaba jechuudha. Triple bondin immoo 65 haga 100 qaba. Double bond gaafa ta'u immoo 100 haga 140 ta'a. Benzene ringiin 120 haga 150 ta'a. Carbonyl carbonii immoo 160 haga 210 ta'a jechuudha. Kanaaf carbonyl carbon gaafa jennu maybe aldehyde, ketone, esters, carboxylic acid, amide jechuudha isaan sadii. So bifa kanaan ilaaluu ni dandeessu. Carbonyl carbonii yeroo hundaa 160 haga 220 gidduutti argamu. Yeroo baay'ee 200 ol yoo ta'e definitely it is what ketone ta'a jechuudha. 120 yookaan 185 ol ta'e taanaan immoo that is aldehyde ta'a jechuudha. Aldehyde ta'a. Now for different carbonyl carbon we have different chemical shift value. Aromatic hydrocarbon yoo ta'e 120 haga 140 carbonyl carbon nitrile group dabalate jechuudha. Nitrile group. Triple bond yoo ta'e garuu it is between 80 fi 100 gidduu ta'a jechuudha. Methyl group yoo ta'e isheen 20 gadi argamti jechuudha. 20 gadi yookaan immoo naannoo 28 CH3 argachuu dandeenya. CH2 CH carbon with halogen can be obtained around 42 out of 60 gidduutti isaan immoo arganna jechuudha. So different spectrum of the compound can be given. Fakkeenyaaf ishee kana reefu ilaalleerra it is ketone. So for ketone 208.7 irratti maal qabna? Carbonyl carbonii qabna. Isaan kanneen hafan immoo amma carbonii biraati jechuudha. Benzene ringii kana yoo ilaaltan benzene ring ketoniidha. Ketoniidha. Garuu asirratti maal qaba? Symmetrical carbonii qaba. Carbonii wal fakkaatu fakkeenyaaf isheen kunii fi isheen kun wal fakkaatu. Jarri lama. Isheen tunii fi isheen tunis wal fakkaatu. Kanaaf symmetriin gaafa jiraate hammi carbonii baay'ina symmetrii sanaan gadi bu'a. Fakkeenyaaf carbonii tokko, carbonii lama, carbonii sadii, carbonii afur, carbonii shan, carbonii ja'a. Carbonii ja'a qofatu mul'achuu qaba malee hunda isaa yoo qofne garuu carbonii tokko, carbonii lama, carbonii sadii, carbonii afur, shan, ja'a, torba, saddeet. Saddeet sana keessaa kanaaf kuni lama waan wal fakkaataniif sijinaaliin isaanii tokkoma ta'ee baay'aa jechuudha. Kanaaf isheen tun most shield taatee argamti. Maaliif functional group nu akeektu waan ta'eef. Functional group kan nu akeektu isheen tuni hundarraattuu shield taatee argamti. Isaan kun immoo based on the electronegative effect attached on them we can arrange the remaining carbon. Inni biraa wanni asitti qabamu qabu splitting pattern carbon inni mara keessatti yookaan carbon 13 inni mara keessatti immoo mul'achuu hin danda'u jechuudha. So in NMR and in proton NMR, the effect of electronegative effects on the element on the chemical shift diminishes with distance, but it is always the same direction or decayed or downfield. Kanaaf electronegative element amma keenyaaf isheen OH oxygen electronegative effect qabu kuni kanarras dhiibbaa qaba, kanarras dhiibbaa qaba, kanarras dhiibbaa qaba. Garuu adaduma asii kaanee gara deemaa yeroon dhiibbaan oksijiinii kaarboonii yookaan pirootoonii kanneen irratti qabu xiqqaachaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf kuni kaarboon 13 NMR keessatti electronegative element also cause downfield alpha to beta, alpha and beta gamma gad dhiibbaan isaa almost gadi bu'aa deemaa jechuudha. Gadi bu'aa deema. Kanaaf electronegative effecting especially inductive effect of this electronegative element yeroo baay'ee adaduma distaansiin dabalaa deemu badaa deema jechuudha. Kan jedhu akeekasitti asirratti. So this compound is given, it is propanol. One propanol is already given. So this is carbon, this is a carbon again, this is also carbon. We have 3 carbon, so we have 3 different environment of carbon are there. CC jechuun ishee kana CH2 OH irratti attach taatee jirtu waan ta'eef hunda isaanii irratti isheen gara bitaatti yookaan immoo dishild taatee argamti jechuudha. Isheen CN immoo more shield taatee argamti. Maaliif electronegative effect oxygenii alpha fi beta kanarraa gara gamma darbu
hindanda'u waan ta'eef kaarban NMR keessatti garas carraaqqii inhibit gochuu kan affeet gochuu waan hin qabneef dhiibbaan isaa almost alpha fi beta irratti dhaabbata jechuudha. So how we can compare gaafa goon maalirraa hubachuu dandeenya from this NMR. So those gives an information about the number of chemically non-equivalent nuclei or non-equivalent hydrogen and non-equivalent carbon. Isaan lamaanuu non-equivalent proton yookaan non-equivalent carbon nu adda baasuuf nu fayyadu. Those give information about the environment of the nuclei, hybridization state and the attached carbon. Look, environment isa hybridization is sp3 no, sp2, sp no or what? Attached atoms. Is there any hetero atom? Is there any electronegative atom attached? Miloud. ይነግሩናል ወካን ሞ አነከሲ ነው አኬጎቹ so the signal for NMR of carbon 13 nucleus is 10⁻⁴ times weaker than that of the hydrogen nucleus and the signal for carbon 13 nucleus is only 1% in terms of that of proton because the magnetic property of the nuclei and the natural abundance of carbon 13 is almost 1.1. That's why carbon splitting is not available. So carbon 13 signal are spread over the much wider range than that of proton, making easier to identify and count individually. Nuclei kana processing isa carbon 13 NMR long time fudhata jechuudha. Maaliif from 0 to 200 scan goona waan ta'eef this long time process are for carbon 13 NMR. Check the spectra of the next slide dha. Isaan kan ilaalu dandeessu fakkeenyaaf 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 carbon are there. These 5 carbon are different, but among that this one, the last carbon having chlorine is highly de-shielded. If electronegative effect of chlorine one year almost de-shielded ta'e mul'ata jechuudha. Proton NMR isaa yeroo laaltan more de-shielded ta'e garuu quartet triplet ta'e mul'ata jechuudha. Maaliif asirratti dhaabannee gara nu ilaalu hydrogen lama qabna iddatti akka gaafa ta'anu sadii waan ta'uuf it is quartet ta'a jechuudha. Quartet ta'a. Nishin tun CH3 tun immoo triplet taate almost gara TMS kanatti dhiyaattee argamti jechuudha. TMS kanatti dhiyaattee argamti jechuudha. So here carbon 13 NMR are there, but in this spectra the peak intensities are not exactly proportional to the number of carbon atoms. So intensity and carbon atoms is not directly proportional here, but in proton NMR the intensity of the peak is directly proportional to the number of hydrogen in that signal. So here a separate distinct peak appear for each of 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 different carbon are there. So we have 5 signal without any splitting patterns. So how we can predict the chemical shifts? So the chemical shift can also predicted as usual with carbon 13 NMR. Akkuma reef proton NMR keessatti chemical shifting calculation idhaan argame asis calculation idhaan argachuu ni dandeenya. Yeroo sana garuu coupling yookaan immoo attachment ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf primary with tertiary yoo ta'e, primary with quaternary, secondary with tertiary yoo ta'e, secondary with quaternary yoo ta'e, the base value or chemical shift value base value bifa kanaan fakkaata jechuudha. Ishee kana under consideration keessa galchuudha chemical shift calculate gochuun ni danda'ama jechuudha carbon 13 NMR keessatti. Fakkeenyaaf ishee kana yoo fudhattan Ca jechuun ishee kana Ca. So the base value is because of this quaternary minus 2.5 base value and this quaternary carbon can be attached on what? Attached on alpha carbon. Therefore the value is almost 9.1. So by this principle you can calculate the chemical shift value of carbon 13 NMR. Carbon 13 NMR having different proton carbon signal. So this one is the spectrum for 75 megahertz or 100 megahertz. Actually nowadays we have to use 300 megahertz and 500 megahertz NMR. So you can suggest something based on this carbon 13 NMR and the proton NMR, especially in structural elucidation of unknown compound.
Let me discuss some question here. For example, what is the number, position, and the spin splitting pattern of the following compounds? For example, CH2. Here you have to make it CH3 actually. Yes, it is CH3 because it is the first carbon. So CH3, CH2, CH, chlorine, CH2, CH, again 2 bromine are there, 2 bromine are there. So here also we have 2 chlorine as a substituent. So we have to identify the number first, then the position and the spin pattern of this compound. For example, here 1, 2, 3, 4 and the 5 proton environment are there. So 5 different signal can be appear. So the number of signal is 5. The position of signal, when you look here, are bromine are there, here chlorine are there. Therefore, this proton, if it exists proton, we have two adjacent proton on adjacent carbon, therefore plus 1. This was triplet. This is triplet and deshielded. The same is true. If you stand here, we have two adjacent carbon here as well as here. Here 1 proton are there, again here 1 proton are there. 1 plus 1, it is what? 2 plus 1, 3. Therefore, this proton become, let me make red. Yeah, this proton become, the red proton become what? A triplet again. It is highly deshielded. It's highly deshielded. The same is true. Look, this proton is what? Triplet, you said previously. Triplet. What about this proton? What about this proton? Let's make black or this color. Yeah. Protoni kana yuralle mo adjacent protoni shi asitti lama qabdi. Asin immoo garana yeroo dhuftan lama qabdi, lamaaf lama, afuriif takka, shanta kanaaf it is pentate. Kanaaf isheen tuni pentate taati jechuudha. Ishee kanatti yeroo dhufnu, ishee kana immoo kalarii kanaan hakeenya. Kanaaf isheen kun immoo kaarbanii orlaa yeroo laalu isheen kun takka qabdi, garan immoo sadi qabdi, sadi takka, afur irratti takka gaafa jedhamu 5 ta'a jechuudha. Kanaaf kunis 5, but chlorine waan qabuuf this one is highly deshielded. And gara dhumaa kanarratti yeroo dhufnu, ishee kanarratti yeroo dhufnu kaarbanii orlaa ishee kana qofa. Kanaaf hydrogenii lama qabdi, isheen sun immoo lamarratti akka gaafa taatu triplet taati. Now this one is triplet, this one is pentate, this one is pentate, again this one is triplet, and this one is triplet. Now which one is highly deshielded? Position isaanii akeekuudhaaf immoo which one is deshielded kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf bromine fi chlorine keessaa electronegative cimaa kan ta'e kan gaafa laalu chlorine is highly electronegative. Therefore this bromine, this hydrogen or this proton is highly deshielded ta'a jechuudha. Highly deshielded ta'a. Ishee gara kanatti yeroo dhufnu CH2 fluorine, CH2 chlorine 2 jedha. Kanaaf ishee kanarratti chlorine waan jirtuuf, chlorine immoo the first electronegative element waan ta'eef definitely deshielded ta'a. Tokko san. Isheen kun immoo the next deshielded ta'a. Maaliif? chlorine waan qabduuf. Isheen kuni chlorinetti dhiyaattee waan jirtuuf, isheen kun immoo fluorinetti dhiyaattee waan jirtuuf the third deshielded kan taatu ishee kana. Isheen dhumaa ishee kana taati jechuudha. Kanaaf signal meeqa qabna jechuudha? Tokko, lama, sadi, afranuu garagara waan ta'eef number of signal 4. The position of signal, this one is highly deshielded, and this one is the next deshielded, and this one is the third deshielded, this one is the fourth deshielded. Spin splitting gaafa laalu isheen tuni tripleted, isheen tuni immoo quarteted, isheen tuni immoo pentated, isheen tuni immoo tripleted taati jechuudha. Question number 2. Suggest the signal that was upfilled and downfilled. Amma immoo akkuma reefu sana electronegative ilaalla jechuudha state. So CH2 chlorine, CH2 bromine 2. Kanaaf amma asitti chlorine takka qabna, asitti immoo bromine lama qabna. That's electronegativity chlorine bromine gaafa compare goonu chlorine 2 caala. Garuu gaafa bromine lama ta'u garuu
electronegativity kana tuqaalachuu. Kanaaf isheen kun highly shielded taate isheen tuni the next shielded taate isheen kun immoo shielded taate jechuudha yookaan immoo the third shielded taate. Inni kunis almost similar because fluorine is the first electronegative element, but here the chlorine content is 2. Chlorine is one type. Still now the number of electronegative element increase adaduma ta'uun de-shielding effect nisas dabala deema waan ta'eef this one is the first de-shielded, now this one is the second de-shielded, now this one is the third de-shielded ta'a jechuudha. So this one is a way how you have to determine whether the given signal is upfield or downfield. So kana fakkaata jechuudha. Comment yoo qabaattan, suggestion yoo qabaattan comment jalatti nu kaa'uu dandeessu. Viidiyoon kun isinitti tole taanaan like gochuun hin dagatinaa, share gochuun chaanalii kanaaf immoo haaraa taatan taanaan subscribe gochuudhaan chaanalii kana boost gochuu ni dandeessu. Thank you very much for your nice attention. This is the end of chapter 5 or chapter 10 or the last chapter.